Ragaa qabatamaa fi ibsa bal'aa barbaannaa jechaa jiru. Gaaddisni hooggansaa Oromoo kun faayidaa uummata Oromoo tiksuuf qaama murteessaa ta'uu eeranii gaaddisni hooggansaa kun caalatti cimuu akka qabuu fi murtii jajjaboo dabarsuu akka qabus hubachiisaati jiru. Sinodoosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa hundeeffama lubummaa Oromiyaa fudhatama dhabsiise. Dhimma mana lubummaa Oromiyaa irrattuu otoo hin mari'atiin bira darbee jedhamee jira. Sinodoosichi ibsa kenneen hordoftoonni amantichaa afaan dhalootaan akka tajaajilaman giddugala leenjii afaan dhalootaa hundeessinaa jedheeti jira. Koreen hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa gama isaatiin hundeeffamni mana lubummaa Oromiyaa waan hin hafne jedheeti jira. Giddugala leenjii afaan dhalootaa hundeessuu kan Sinodoosiin jedhe afaan fajjii akka ta'e barreessan koree hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasee himaniiti jiru. Barsiisaa Haayila Mikaa'el Taaddasee kan dubbise Mallasa Dirribsaati. Mana lubummaa Oromiyaa caasaa jedhamu itti waamamni isaa qulqulluu Sinodoosiidhaaf kan ta'e nuufaa dhaabbatudha gaafiin keenya. Kuni kallattiidhaan deebii hin arganne. Guutumaan guututti kufaa ta'eeti kan bira darbame. Even akka ajandaatti iyyuu akka hin qabamne irratti wal dhabanii kufaa ta'eetu ajandaa biraa jalatti waa'een mana lubummaa Oromiyaa kuni akka ajandaatti ka'ee isaanis fudhataman arganne. Sinodoosiin kan xiyyeeffate irratti mari'achuu danda'e waa'ee afaan dhalootaatiin namoota barsiisudha. Isas namoonni afaan dhalootaatiin haa baratanii miti kan inni jedhee murteesse dhugaa dubbachuudhaaf lakkoofsa afurratti yoo laalle afaan dhalootaatiin barsiisuun akka danda'amuuf manneen barnootaa jajjabeessuu akkasumas tajaajiloota afaan adda addaatiin barsiisan qorachuun akka danda'amuuf bajetni dhaabbataan manneen barnootaa jabeessuudhaaf akka ramadamu gara fuulduraattis afaan dhalootaa hundaatiin sadarkaa giddugaleessaatiin dhaabbanni leenjii akka dhaabbatu jedha malee qabatamaadhaan ammas uummanni afaan dhalootaatiin haa baratu miti. Ganaa qophii irra jira ammas Sinodoosiin kun afaan dhalootaatiin barsiisuudhaaf. Isaaf wantoota mijachuu qaban ilaalchisee qofaadha murtii laatee jira kan jennu. Kanaaf gaafii keenya irraa baay'ee fagoodha wanti amma murtaa'e jechuudha. Kuni caasaa amma jiru keessatti wanta raawwatamuudha malee caasaa of danda'e mana lubummaa Oromiyaa jedhamee itti waamamni isaa Sinodoosiidhaaf kan ta'e jalattis kan raawwatamu miti. Suphaa wayiiti caasaa jiru irratti waanii suphaadhaaf ta'uudha malee jijjiirama bu'uurawaa sadarkaa fichisiisuu danda'uun murtii murtaa'ee miti. Nuti kan gaafanni caasaa uummatummaa qabu afaan uummataatiin hojjetu. Waa hundaan uummata waliin waloome xiinsammuu uummataa waliin waloome caasaa fedha uummataa dhaggeeffatee wangeela lallabuu danda'u nuufaa dhaabbatudha kan nuti jenne. Kanaaf gaafiin keenya kallattiidhaan deebiin arganne. Sinodoosiin maaliif manni lubummaa Oromiyaa akka hundaa'u hin barbaanne? Waa lamadha. Gareen inni tokko garee fedha siyaasaa qabudha. Gareen inni lammeessoo immoo garee fedha diinagdee qabudha. Gareen fedha siyaasaa qabu har'a kan jalqabe otoo hin taane durii eegalee mana kiristaanaa irratti dhiibbaa warri uumaa turan ni jiru. Gama mootummaatiin kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan jechuudha. Keessattuu sirna mootota durii keessatti manni kiristaanaa tuni uummata biraan wangeela lallabdee geessisuudha mannaa ergamummaa ishee galmaan ga'uudha mannaa garbittiidhuma moototaa qofa taatee akka itti fuftu haalonni adda addaa dirqisiisanii turan. Keessattuu afaan isheen dubbattu bu'uura mooticha Haayila Sillaaseetiin labsameen afaan Amaariffaatiin ala ta'uu akka hin qabne bu'uura tumameen afaan kanaan ala dubbachuudhaaf hin dandeenye faxoorramtee turte. Xiinsammuun isheen calaqqisiistu xiinsammuu garee hawaasa muraasati. Fedhiin isheen galmaan geessu hojiiwwan isheen hojjettu hundumtuu fedha garee siyaasa wayii qofa kan galmaan ga'u ture malee mootummaa Waaqayyoo irratti xiyyeeffatanii tajaajilicha galmaan ga'u irratti hin hojjetamne. Kanaaf fedhiin siyaasaa kun durii eegalee ni jira. Bara kanatti immoo bifa haaraa qabatee dhufe. Bifti haaraan kun maalidha? Warri niyoo fiyudaalizimii lafa qabsiisuu barbaadanii jiru biyya kana keessatti jechuudha. Jarri kun awwaala keenya irratti manni kiristaanaa afaan hundaatiin lallabuu fi akkasumas immoo caasaa hawaasichatti madaqe caasaa akka mana lubummaa Oromiyaa kan dhaabdu jedhanii ifaan ifatti miidiyaa irrattis immoo falman agarree jira. Miidiyaa adda addaa irratti FB irrattis ta'uu danda'a. Kanaaf gareen siyaasaa kun manni kiristaanaa murtii sirrii ta'e akka murteessine hagan qaalee qabeera, hudhee qabeera. Abbootiin keenya bilisa ta'aniitu akka murteessine dhimmicha fedha mana kiristaanaa qofa hubannoo keessa galchuudhaan akka murteessine hudhee waan qabeefidha. Fedhiin biroo bu'uura duratti siif ibseen fedhii diinagdeeti. Fedhiin diinagdee kun ammoo bu'aa namoonni diinagdee irratti xiyyeeffatanii hojjetan sana kan hubannoo keessa galchedha. Amma mana kiristaanaa keessatti baay'inaan kan jiran warra afaan Amaariffaa qofa dubbachuu danda'anidha. Warri afaan Oromoo dubbatan iddoon hin kennamneef aangoo osoo harkaan qaban caasa irrattis humna ittiin murteessan hin qaban.
gaafa tajaajilli afaan oromootiin ta'ee caasaan mana lubummaa oromiyaa guutumaan guututti lafa qabate warri mana kiristaana irratti daldalan sun daldala isaaniitu jala bu'aa dhaba hojii isaanii sanatu jala qorra carraa ittiin miileenara ta'an sana qabu gippiin isaanii duwwaa jalaa ta'a kanaaf kanneen lamaanidha inni sadaffaan gaa hubachuu baachuudha abbootii keessais warri hubannoo dhaban jiru tajaajiltoota keessais warri hubannoo dhabaniitoo hurriin itti maramee warra fedha dinagdee fi fedha siyaasaa qaban kanaaf qofa yaada isaanii galmaan ga'uudhaaf akka inpuutitti warri ooluudhaaf dirqaman ni jiru. Meeshaa duratti maaltu yaadame gama koree mana lubummaa Oromiyaa hundeetuu fi socho'uutiin wanti yaadame maalinni? Egaa wanni duubatti deebi'u hin jiru nuyi uummanni amma abdiidhaan akka nu eeggatu barbaanna takka jalqabne irraa otoo galmaan hin gahin sababni itti duubatti deebinuuf hin jiraannu baacoo daa'imaa miti kan nuti qabanne waan murteessaa ta'edha mana kiristaanaa keenyaaf faayidaa guddaa wanna qabudha akkasumas immoo hawaasa keenyaaf faayidaa guddaa wanna qabu waan ta'eef sababni itti duubatti deebinuuf hin jiraatu fuuldurumatti adeemna garuu maal goonaa tarkaanfiin itti aanu maalidha maal akkamitti haaraawwannu kan jedhu officially dhaaba waloo qabannee kan waliin haasofnu ta'a garuu tarkaanfiiwwan adda addaa uummanni akka fudhatu karaa adda addaatiin waamicha dhiyeessaa turree jirra. Amanaan kurnoo fi galchaa mana kiristaanaatiif galchu akka dhorkatu dhiibbaa uumuudhaaf jechuudha siinodoosii irratti kurnoof galchaa sana hiyyeessa naannoo isaa jiruuf akka oolchu bifa qindaa'aa ta'een hundumtuu bakka jirutti akka gurmaa'u namoota 3 haga 5 ta'anii ta'u waldaaleen afuuraa naannoo Oromiyaa irra jiran isaanis akka gurmaa'an barattoonni sanbataa akka gurmaa'an warri sabakaa gubaa'ee irra jiran haga agara sobkatiitti warri jiran hundinuu bakka jiranitti akka gurmaa'an waamicha keenya dabarsinee jirra. Tokko lama 3 kana goona jennee garuu wanta ibsinu dhiyoo kanatti isinitti agarsiifna jechuudha. Yaada nuu kennitaniif galatoomaa isiniin jenna. Ulfaadhaa isinillee galatoomaa. Rakkoo nageenyaa torbaan dura uumameen namoonni 86 akka ajjeefaman ministeerri muummee Abiy Ahmad ibsanii jiran miidhamtoonni baay'een Oromoota akka ta'an haasaa ministeera muummee keessatti eerameeti jira. Faallaa kana immoo qondaalota mootummaa tokko tokko dabalatee namoonni sirna nafxanyaa leellisan miidiyaa hawaasaa irratti barreessan akka waan Oromoon saba isa keessa jiru miidhetti Oromoo irratti duulaa turuun isaanii ni yaadatama. Gaaddisni hooggansaa Oromoo siyaasa uummata Oromoo ceesisuuf gahee olaanaa qabaataa jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Namoonni OMN'if yaada isaanii kennan Oromoon gaaddisa hooggansaa kana tumsuun cimsachuu qabaa jedhanii jiru. Yaada isaanii Shamsiyaa Nashuutu qindeesse. Gaaddisni Oromoodha karratti nuuf uumamu qaama gaxaanaa miskiina isaatirraa kaasee ka dubbisu sana ta'uu qabaa dhaamsiidhaan qabu kana. Xiyyeeffannoon bakka sanarra ta'uu qabdi bakka olaanturra san taane bakka gaxaanturra yoo kaane gara guddaatti deemna hawaasatti gadi bu'ee xiyyeeffannoo ol fiduudha qaba gara guddaatti. Gaaddisa hooggansa Oromootirraa wanti eegamu gaaddisi hooggansa Oromoo kun yeroo kanatti tokkummaa isaa yeroo itti cimsachuu qabudha. Sababni isaa maalis gaafii Oromoo deebisuudhaaf gaaddisi hooggansa Oromoo kun yeroo kanatti sirrii barbaachisaadha. Kana malees dhaabbileen siyaasaa Oromoo jechuudha. Dantaa dhuunfaa isaanii dhiisanii dantaa aangoo dhiisanii dantaa uummataa giddu galeessa godhachuu qaban. Maaliif gaafii Oromoo akkasumallee deebisuu hin danda'an jechuudha. Gaafii namni immoo jiraachuu qabu kan gaafii uummata Oromoo deebisu. Kan rakkoo uummata Oromoo hiiku jechuun gaaddisni Oromoo jajjabaachuu qaba. Cimee hojjechuu qaba. Gaafii uummata Oromoo deebisuu irratti. Kanaafuu gaafii fi rakkoo Oromoo haa deebisu. Gaaddisni hooggansa Oromoo akka ODP akka hin taane seentarii uummata godhachee deemuu danda'uudha qaba. ODP kana kan aangootti ol baasee qabsoo uummataati. Maal godhanii isaan amma qabsoo uummataa kan uummanni akka hin dagatanii jechuudha. Uummata irratti deebi'uu danda'uudha qaba. ODP jechuudha. Uummata irratti yoo deebi'e gara fuulduraatti tarkaanfachuu danda'a. Gadaa Raabaadorii Odaa Bultumitti miseensonni caffee gadaa Franqalloo dhaabbileen siyaasaa Oromoo tokkummaa isaanii cimsuu akka qaban hubachiisan.
Tokkummaa Oromoo itichuu keessatti ga'een miidiyaa OMN guddaa ta'uu kan hima miseensonni caffee afran qalloo uummanni Oromoo duula miidiyaa irratti banamee ofirraa qolachuuf miidiyaa isaa kana jabeeffachuu qabaa jedhani Udii Musaatu gabaasa bataanu erge. Gadaa Raabaadorii Odaa Bultumitti miseensonni caffee gadaa afran qalloo haala yeroo biyyattiin keessa jirtu irratti yaada isaanii miidiyaaf kennaniiti jiru. Miseensonni kunniin yeroon dhaabbileen siyaasa Oromoo tokkummaa isaanii haalaan cimsachuu qaban amma akka ta'es dubbataniiti jiru. Alagaa wanni kana gootuuf millik irraa eegale ilaa hanga Harree Sillaasee irraa hanga Malaan Seenaatitti wanni waan kana dalaganiif gabrummaa Oromoo gabroonfachuu duran shiiroo inni nuti deebnisan deebisuuf deeman sammanaa makaleetii hin deebi'uun illee deebi'uuf illee hin taa'u. Waan kana abjuudha saniifuu miidiyaan tun hawaasa uummata Oromootiif gaarii waan ta'eef jette xiqqaa guddaan keenyafti wanni kun waliin ni cunfe duraanis nuti aannani walii itinlee dhadhaa bahuu dadhabni miidiyaa kanaa walii ititee dhadhaa nu baasee uummata keenyaaf bu'aa akka finnu nu godhe jechuudha. Kanaafuu arraas taanaan boruus nuti hawaasni keenya xiqqaa guddaan ijabanatee akka Jawaar ijabanadhaa takka cufaa takka banaa jeesanitti waa'ee tokkummaa keenyaa irratti Xaqilaa Ministeera irraa eegalee hanga Lammaa Magarsaatti hanga isaan dhandaarraan sadeen kana qabanne tulluu tanaa miti tatana arritillee tarkaanfachuudhaaf waan qabnuuf jecha hogguma hundaa'uuf voodin deebinu hegeree uummata Oromoo tolchuudhaaf dhaabbileen siyaasaa xiqqaa fi guddaan kaas keessa jiru habaroota lakkaawwatee fi haxorotaa ba'ee fi haxorotaan ba'iin qacceen lafaa ol deemu walii ititee dhadhaa ta'e uummata Oromootiif faayidaa ta'u. Wanni nuti barbaannu tokkummaan humna ka tokko nu godhe humna teenyaati tokkummaa keenyaatu bilisummaa fide bakka amma seenne masaraa mootummaadhaa tokkummaa keenyaan nu geesse. Miseensonni caffee gadaa afran qalloo yaada isaanii ittuma fufuudhaan mootummaan miidiyaalee sirna gita bittaa nafxenyaa leellisaa jiran irratti tarkaanfii seeraa fudhachuu akka qabuuf miidiyaalee sagalee ilmaan cunqurfamtootaa ta'uudhaan hojjechaa jiran ammoo addatti jajjabeessuu akka qabus gaafataniiti jiru. Sirni nafxenyaa kun nafxenyummaan isaa eenyu irratti eenyu bitaa ture eenyu gabroonfachaa ture keessaafu bal'inaan hawaasa Oromootii fi sabaa sablammoota Oromoodhaan wal fakkaatan jechuudha. Sirni sun akka deebi'ee uummanni Oromootii fi sabaa sablammoonni hacuuccaa dur jalatti akka deebi'aniif carraaqa. Mootummaan seera yookaan ittiin bulmaata miidiyaalee ittiin bulmaa sadarkaa addunyaatti ittiin bulchan saniin miidiyaalee ummata fayyadu dantaa ummataa fi faayidaa ummataa irratti hojjetanii fi dantaa ummataa faayidaa ummataa miidhuudhaaf hojjetan gargar baasee beekuudha qaba. Adda baafachuudha qaba. Eega adda baafate booda sanirra dhaabbate akkaataa ittiin bulmaata yookaan qajeelfamoota miidiyaalee ittiin bulchaniin kanneen sirna gita bittaa duraanii leellisanii ummata irratti fe'uu barbaadanii fi kanneen hin barbaanne cunqurfamootaaf hojjetan adda baasee kanneen sabaa sablammoota walitti buusee dhiiga walirraa dhangalaasisee ajjeesisee sirna barbaadu san sirna amma duraa san deebisuu barbaadan kana irratti tarkaanfii cimaa akka fudhatu qajuun qaba. Mootummaan biyyattii keessatti olaantummaa seeraa mirkaneessuu akka qabus miseensonni caffee gadaa afran qalloo gaafataniiti jiru. Qaamolee sirna nafxanyaa deebisuuf yaalaa jiran badii amma dura uummata irratti raawwatan deebisanii raawwachuuf fedhii qabu jedhame. Barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee dhalattoota sabaa fi sablammoota garaagaraa siidaa aanolee daawwatanii jiru. Abdusalaam Hasan gabaasa qabu. Duudhaa keenya ni bulfanna. Barattootni Oromoo Yuunivarsiitii Finfinnee barattoota sabootaa fi sablammoota biroo hirmaayisuun siidaa aanolee daawwatan. Seenaa kaleessaa beekuun kan har'aa fi boruu murteessuudhaaf qooda olaanaa qaba jedhamee jira. Sirna daawwannaa kana irratti kan argaman hoogganaan paartii biyyaalessaa Oromoo Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuu aanolee mallattoo diddaa Oromootti jedhanii jiru. Siidaa mallattoo Oromootaan daawwachuun namoota Oromootaan irratti dirqamaa jedhan Birgaadeer Jeneraal Kamaal. Deemsa har'a bakka kana dhufnee haala yeroo ammaa kanaan wal bira qabnee ilaaluu nu barbaachisa. Aanolee seenaa sobaati warri jedhan jechoo qofatti dhaabbachaa jiranii har'allee hawwiin isaanii bakka gaafa harma nu muranii 1887tti deebi'uudhaaf dhidhiitachaa jiru. Soba duwwaa mitii ka jechaa jiran
Oromoonuu biyya tanaaf keessummaadhaan hin jedhu. Oromoon biyya tanatti hin dhalanne. Biyya tana Oromoo dura nama biraatti turre jiraata. Qeentunuu teessanii mitiin hin jedhu. Warra akkas nuun jedhan kan nama ajaa'ibu keessummaa buddeenaa qeeteennaati. Keessummaa buddeenaati isaan nuuf warra akkas nuun jechaa jiran kuni. Namni mana namaa seenee qaanfachuu qaba. Abbaa manaatitti ol seenaniituma nyaata barbaacha qe'ee namaa dhufanii qeentunuu teeti namaan jechuun baay'ee tuffiidha. Baay'ee arrabsoodha. Barattootni seenaa kana daawwachuun qo'annoo fi qorannoo dabalataa irratti gaggeessuun dhalootaaf akka ol kaanis yaadachiisanii jiru. Bakka bu'aan barattoota daawwannaa aanolee kana irratti argamanii barataa Abdullaahi Tashitaa tarkaanfiin duguuggaa sanyii aanolee irratti raawwatame wareegama abbaa biyyummaaf kafalame jechuun dubbate. Kaleessa yeroo dhiigni aanolee lafatti jigu kaayyoo qaba, akeeka qaba. Akeekni isaa biyya isaanii irratti abbaa biyyaa ta'anii jiraachuudha. Diina hidhatee dhufe fuuldura dhaabbatanii gibiras ta'ee gabbaras lafa keenya irratti isinii gabbaraa hin jiraannu jechuudhaan fuuldura dhaabbatanii wareegama gana ga'u kafalanii dhaloota qubee har'a barannee seenaa kana addunyaa akka barsiifnuuf ofii du'anii nu jiraachisanii jira waan ta'eef dhaloonni kun bara baraan akka yaadatamu isin yaadachiisuu barbaada. Barattootni sablammootaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa daawwannaa kana irratti hirmaatan daawwannaan taasisan kun yaadota wareegama aanolee xiqqeessuuf tanaan dura odeeffamaa ture soba ta'uu kan irratti mirkaneeffatan ta'uu himanii jiru. Daawwannaa kana irratti barattoota Yuunivarsiitii Finfinneen alattis qeerroon aanaa Hexosaa fi waldaan dargaggoota Arsii hirmaatanii jiru. Seenaa keenya, duudhaa keenya. Egeree Oromoo tokkummaa isaatu murteessaa jedhan kutaaleen hawaasaa garaagaraa. Kutaaleen hawaasaa garaagaraa OMN fi yaada isaanii kennan diinni kana waan beekuuf Oromoo qoqqooduu barbaada jedhanii jiru. Warri Oromoo qoqqooduun bulchuu barbaadus waan jiruuf uummanni kana hubatee tokkummaa kalee injifannoo ittiin gonfatee inumaa caalatti cimsuu qabaa jedhanii jiru. Shamsiyaa Nashuutu yaada isaanii qindeesse. Diinni Oromoodhaa kaayyoon Oromoo addaan qooduu barbaadaniif waggaa 150 gaafa Minilik gaafa Oromoo cabsu Oromoo addaan qoodeeti. Uummanni Oromoo qaamonni garaagaraa har'a osoo hin taane sirni darbe hunduu haga sirna nafxanyaa raanaas deebi'ee wayyaaneenis kanumatti fayyadamaa ture. Amantaa fi kutaatiin Oromoo yoo hin cabsin tokkummaan Oromoo kun bakka ga'u waan beekaniif durillee Oromoo akkasitti cabsaa turan. Kanarraa ka'uun shira mootummaa darbeerraa dhaaluun ammallee tokkummaa Oromoo kana cabsuuf gaafa Oromoon tokkoome saba bal'aaf saba guddaa waan ta'eef uummanni samii bal'aan kun tokkummaa cimaa gaafa qabaate humna waan qabaatuuf cabsuu hin danda'an. Kanaaf Oromoo cabsuudhaaf falli isaan itti fayyadaman tokkummaa Oromoo cabsuudha. Tokkummaa Oromoo cabsuudhaaf amantiidhaan qoodu keessattuu saboonni biroo Oromoo amantiidhaan qoodu gara kaaniin immoo saba biraa fi Oromoo walitti buusuu yaalu jechuudha. Amma akka argaa jirrutti Oromoo kutaa adda qoodu amantaan adda qoodu taate madeen gaddaa kana wajjii wallaallee gosa gandaa wal qoodu yaalamaa jira jechuudha. Kuni warri ODP aangoo ittiin dheereffachuudhaaf waan godhan jechuudha. Keessattuu gaafa Oromoon gara falmiitti deebi'ee mirga isaatiif falmatu gaafii uummanni gaafatu san gaafii uummanni mootummaa irratti kaasu keessattuu ODP irratti kaasu san jallisanii akka waan uummanni wal dhabeetti gaafii san jallisuudhaaf kan ka'e ODP'n itti fayyadama yeroo baay'ee. Maaliif tokkummaan Oromoo har'a jiru kan yoomillee duraan caalallee daraan kan cimaa dhufe jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokko tokkotti hanqinni uummata. Hanqina san yoosuu uummanni yoosuu furataa jechuudha. Yoosuu irraa barata jechuudha. Oromoon kallattii kamiyyuu bakka kamiyyuu jiraate Oromoon nu tokko jedhee amantaa fi lagaan osoo waliin qoodiin dhaabbatee yaadota jiru kamiyyuu mormachuutu irra jira. Hawaasni qoqqoodinsa kana yoo ilaalu kufaatii isaa akka ta'e waan beekuuf hawaasni inumaayyuu ka duraanii caalaa tokkummaa isaa cimsatee rakkoo waloo qabu furatee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qaba. Mootummaan kunis ODP'nis yoo tokkummaan Oromoo cime malee haalli kallattii biraatiin as nutti adeemaa jiru isaaniif illee kufinsa ta'a. ODP wanni godhuu qabu cimee tokkummaa Oromoo cimee uummata Oromoo qabatee gara fuulduraa yoo socho'e malee isaafis kufaatiidha biyyaafis kufaatii ta'uu danda'a jechuudha.
Daawwattoota keenya oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee goolabnee jirra. Qophiileen OMN itti fufuu daawwadhaa.